Koi shardin ke kuma si masare si. Di koi ganne da. Beka kuman rato jet. Akkam. Beka kadena tide isi traffic gara. Maal beeka sitti dhufi walitti dhaashiniin jenne silla cufu ke taasille walii dhaashiniin jedhe bar. Isi mara tafe wala toche mara tatte hasana tu budate. Kanaaf taa'u si horke kaanii kasi daasaa jira kunoo. Irri na kamera mu ada mara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa na cinaa jirtanis marti keessanuu bakkuma jirtanitti akkam jirtan fayyaa jirtanii alaamanni sa'aanan nagaa isiniin jedha hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo itti aansuun immooti warroonni hanga ammaa kanatti illee chaanaala kanaaf haarawaa taatan yoo jiraattan an zamzamin jedhamaa subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni tanaan dura immoo maatii kiyya taatan baga nagaan na eeddanii akkasumallee yaadan deeggaraa turtan koomenti babbareedaa barreessuudhaan jabaadhunaan jechuudhaan haamilinatti hortan hundi keessanuu baga nagaan na eeddan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Itti aansee har'aan tana deebi'ee dhufeetiin jira. Har'allee viidiyoo isin bohaarsa jedhee yaade tokko qabadhee isin dhufee jira. Asumaan immootu viidiyoo duraa jalqabarraa hojjetaa dhufee dhiqqoo addaan kukututti jira maaliifi jidduudhaan isin bohaarsuuf jecha viidiyoo garaagaraa jidduudhaan keessa makaa isinii fida jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya akka hubattan abdiin qaba. Har'allee mee hordoftoonni kiyya ittiin bohaaran har'allee mee viidiyoo kana isin bohaarsa jedheetiin yaada. Hanga dhumaatti ilaaluudhaan laayikii sheerii gochuudhaan akkasumallee bakka saanduqa koomentiitti yaada keessan barreessuu hin dagatinaa yaada qofa osoo hin taane qeeqallee yoo qabaattan barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa walumaan kara viidiyootti deemnaa turtiin keessan hanga dhumaatti na hoolinaa ta'u viidiyoo kana immoo laaltanii laayikii gootanii itti dabaltanii immoo subscribe illee osoo hin godhin hin bayyatanii jedha hordoftoota kiyya. Akkan isiniin jenna walumaan gara viidiyootti deemnaa. Egaa hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo har'aan tana wanti kun isin bohaarsa jedhee wanti an fide kun jechuudha. Akkuma argitan kana qophaa'eetiin jira ijoolleen ani irratti hojjetu yookaan hojjetu deemu keessa jiranii dhosseetiin jira jechuudha. Gaafiin gaafadha. Kunoo meeshaa akkuma si qopheesse kana dhiyeessee isinitti agarsiisaa qo'ee. Isa kanneen jechuudha qimamii kanneen jechuudha wantoota hin dhaga'uun oolaniyyuu wantoota as jiru kanneen jechuudha. Dhossee qopheeffadhe jechuudha wantoota isaan irraa argitan kana. Isa kana maal jedhaanii qo'ee isinitti dhiyeessa sirriitti qaleessa. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana jechuudha wantoota asirra jiru kana hunda isaatu qopheeffadhee jira jechuudha isaan gaafatu edha. Akkuma argitan kana jechuudha akkana dhageenye ijoolleen kanneen gaafadhee isaan hidhee kun akkuma argitan kana jechuudha. Kun ka argitan kuni quncee burtukaanati jechuudha. Maaskii fuulaa yookaan wanta fuula babbareechisan wantoota tokko yoo hojjedhu akkanatti quncee isaa kaadhee goggosee jira. Fuula keenya waan ajaa'ibaati jechuudha quncee burtukaanaa kun asimaanuu. Isa kana takka asitti immoo bunnillee kun akkuma argitan kana soogiddilee ni jira. Eegas itti aansee immoo qimamii kunillee ni jira. Qimamii shaayii jechuudha. Kanneen ija isaanii hidhee wantoonni isaan guyyaa irraa hojjetaa oolan wantoota mana keessatti gisee nyaata qopheessinu wajjin waan ta'eef hin dhaban jedhee hin yaadu. Eegana fuula isaanii yookaan ija isaanii hidhee yoo beekan joolii juusii kana dhuganii akkuma argitan kana jechuudha. Yoo beekan joolii juusii kana dhuganii yoo hollaalan immoo bishaan illee isinuma cinaa jira kun joolii juusiidha. Kun immoo bishaan jechuudha. Namni argate joolii juusii dhuga namni hin argatin immoo bishaan dhuga jechuudha. Innaa isaan lachuu bareedaadha. Asumaan illee immoo bishaanis ta'ee kuni yoggudhuun uumaa miidhaan irraan hin ga'u kalee keenyaaf qulqullina kalee keenyaatiif hedduu dansaa waan ta'eef isaan hin miidhu jechuu barbaadeeti. Wantoota asirratti tarreessi kana hundi isaatu yoo deebisan silaa deebisan yoo deebisin bishaan dhugan yoo deebisan immoo kan dhugan ka joolii maaliin diree mirindaa waan akkasiiti. Uumaa rakkoon qabu joolii illee bakka ni bu'a. Akkana isiniin jenna hordoftoota kiyya akkanatti qopheeffadheetiin jira amma isaan yaamee gaafachuu qofa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa ittiin bohaaraa yaada qeeqa yoo qabaattan karaa saanduqa koomentiitiin barreessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Asumaan illee viidiyoo kana laaltanii gara ga'aan irra haarawaa taatan keessattuu keessa gadi seenuun chaanaala kana jala wantoota jiru ilaalaa. Wantoota fuulaatiin wal qabatee rifeensa wantoota kiyya xaafni keenya eegaluuf jedhaan bilbila waan waraabaa jiruuf keessa seenuu hin dandeenye akka hubattan abdiin qaba. Egaa xaafni keenya wanta isaan afoo jiru kana yoo beekan joolii juusii kana dhuganii yoo wallaalan bishaan dhugan jechuudha. Olaakin naafu bishaanis ta'ee joolii juusiin uummata akka rakkoon qabu asumaanuu qulqullina kaleetiif barbaachisaadha. Kanaaf uummata akkaan shakkina ishii argaa jirtan isin. Ayyee gaafii keenya tapha keenya jalqabuuf itti kenniti. Egaa akkan isiniin jennaa tokko kaasee jalqabe.
yoo beette walii galtee jiraami yoo beettan joollijisi dhuddan yoo wallaaltee bishaan dhuddan tokko eegala wanti kun maal inni harkaan qofa qabuuni yeroo carraa baay'ee isiniin kennu carraa lama qofa isinii kennu takka dubbattee dhabde takka ni yaalta san booda hin jiru jechuudha bishaan dhudda argaa kee erge dafi hayyee mi'a asii dhiqoo kaameratti inni kana egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana jechuudha ka tokkoffaa kana maal akka ta'e addanaa baastu harkaan laaltee gara shukrii isin dabarsinaa shukrii ta'e qaqqabi ilaali dubartiidhaan yaa kushiinaa keessa oolta odiyoo nyaata hojjettu laaqana ciree irbaata sagalee halkame hayyee argattee jirtu achumatti deebisi ka itti aanu nama tokko gaafadhu bishaan qiciif joollijisi dhuddayyee tokkomaan dhudde laslaasaa gaara meeqa ba'ee fide hayyaa gisiin dhudhummootu aliyaa gaafannaa dafi kaadhatii kalee keetiif qoricha waan ta'eef irra yaasiin jedha hayyee kabira gaafattaa mokkol keessan dhoofne gara aliyaa dabarraa egaa ijoolleen tun yeroo darbillee viidiyoo tokko viidiyoo ajaa'ibaan waliin hojjetaa jiranii hadhallee yeroo lammaffaaf itti deebi'an jechuudha yaada keessan gara saanduqa koomentiin kaa'uun dagatinaa gara aliyaa dabarsi aliyaalleen akkuma tanaan dura isa kana wanna kan argatan jedhee yaada maal akka ta'e harkaan laaltee nu himti karuma isii dabarra jala sisi gargaan jirtu si hin danda'amne ijoollee dhugaa hin danda'amne waanuma kana mana keessa jiru isinii fide isaan lachuu egaa akka ajaa'ibaatti tol dorgomaa jiranii ijoollijii isin dhume achi handa'anii eeshi aga aliyaa dhudduutti amma gaafii lammaffaa shukrii jala qabe waan xiqqoo san jala qabime achi biraa san kaamerratti illee as qabitini mee isa kana beetti laata eewa inni kana waan akka ta'een beektan jedhee yaada ammallee mee maal inni sagalee qabi ka maal jedhe takka baastee beekta takka bichaa chaansii natti qabdu ayaara yaali maal sitti fakkaatu wanuma si fakkaatu jedhe wanuma si fakkaatu hin beektu hayyee bishaan qiciif addaan kutuun hin jiru qiciif joollijii si fidhe fiti keessa joollijii si fidi qalbii hin jiru taphni akkana eessa jira dhugi ammoo daat dhugi keessa hayyee joollijii si fixatte bishaan gara qixaati gara qixa qoy dargaggai akkamitti wallaalta waan mana keessa jiru eebbinu dogi kaa jechuun ka duraa bari waan beekteef ka lammata kan ammoo dhabdeerta waan isaa sanitti hin galee hin beekti aliyaan hin beekti sanitti hin galee kan amma shukre ina kanatti kenna afitti faasaadhu kanatti kenna taraa olgaa godhi isin hundoo taraa olgaa waan ta'eef saniif aliyaa ina kanatti kenni kareeffatti fidde eewwa aliyaatti kennita inni kunillee mee asumsi xiqqoo kanallee hin beektan jedhee yaada kanallee mee yaalii siin laalla gara aliyaa dabarree jirra aliyaa qaqqabitiniifi gaafii lammaffarra jirtan takka baaqelaan kamaali kun baaqelaa meerree bilaali beektaa jirti joollijii si kiciif kaadha laslaasaan dhumate suuqii keessaa hayyee aliyaan joollijii si lama dhuddee jirti yookaan juusii lama dhuddee jirti shukriin takka dhudde jechuudha gaafii takka dhabdee gaafii takka deebiste ammallee gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira gara shukrii deebina jechuudha inni kun maali shukrii gaafii lammaffara burcuqqoon cabdachi gaafii lammaffara sadaffara jirti shukrii lagi bunna
maali Buna. argattee jirti ijoollee isheen dhumte kaakula fixan dhugaa ijoollee hin danda'amne fixan osoo waan biranne ta'e akkanumatti fixan jechuudha. Hayyee ijoollee lamaa fi bishaan tokko dhugdee jirti jechuudha. Shukriin amma garaalee atti ceene. Wanti kun kamaree isinitti agarsiisni haalee hin gaafanne waan ta'eef hamma sii gaafanna. Ijoollumaan adeemne. Sirriitti ilaali. Takka dhaabbata gaafii onnee takka bichaa sii kenna. Maqaa isaan beeku garuu qimamii ruusiiti. Qimamii ruusii. Kana jedhisi? Qimamii ruusii. Mee shukriitti deebisi kan boonasii waan ta'eef si bira deebitee alaaltu. Ruuzi? Haalee ammoo yaalaan argatte qimamii ruuziiti yookaan kaamunii jedhama jechuudha. Maqaa isaan beeku. Eeshi. Amma gara shukrii dabarraa kan gaafatamin keessa tokko. Jala qabi ammas. Gaafii sadii gaafatamtanii jirtan. Haalee sadii nu deebiste. Gaafii arfaffatti tarra. Eeshi haalee deebistee jirti ijoollee tokkoon qabdi jechuudha. Nu bira amma gara shukrii adeemnu sa'aatii gabaabsuuf jechuudha. Garuu isin akkamitti eega kana sirriitti asasimi waan kana akkuma argitan kana jechuudha. Isinii barreessa. Isa kana gaafa shukriitti kenninaa mee beetti moo beettu walumaan ilaalla. Turtiin keessan hanga dhumaatti waliin haa ta'u viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Sirriitti ilaali waan isaa baruuf. Sirriitti ilaali gaanne. Dirqosh. Kamali? Dirqosh injera. Awa Oromiffaan beektu? Abiddeena dirqosh. Dirqosh maal jedhama Oromiffaan? Dirqosh. Hundaafuu hin arganne bishaan sirriitti qicnee mucatii kana hin arganne wallaahi hin arganne. Inni kun kunoo kana fakkaata hordoftoota. Bakka lafa kaa'e jaammattee akka laal. Bishaan itti qici sirriitti homaan godhu kalee yaade kuufi. Dirqooshi jettee ara. Dirqooshi injera yettiin saalfattu. Dhugi. Sirri dhugi. Qammatu hin jiru sirriitti garcamu godhi geessi. Jalqabee jira amma aaleetti kenni waan kana. Maala. Mee haga ammaa gaafii takka hin dhabne aliyaan maashaallah. Maali? Qimamii barbara. Qimamii barbara. Qimamii barbara jettee mee usasini? Mee kun qimamii barbaree tu hordoftoota kun qimamii barbaree tu bakka ga'ee dabarte mee akkana si barsiise? Aara isuma garuu maqaa isaan beeku maal akka ta'e. Isaa miti dhabde. Kun akka beeku. Qo'ee shaarbiin kee kun maasi masalesi? Diqqoo hin dandeedha? Beekaa kumaan duratti hojjette. Akkam? Beekaa akka dinatti idee ishee tiraafis garaa. Maali beekaa sitti dhufii walitti dhaasiniin jennaan isin lachuu fukitta isillee walii dhaasiniin jedhee bara. Isin maradhatee wala dhocha maradhattee hasaanatti guddate. Kanaaf ta'uu si harki kaanii kasi daasaa jira kunoo. Irri qabeera gara malatti namiga. Bishaatti kici gaafii tokko dhabdee afur keessa sadi deebiste. Bishaan ammaa dhugdu. Bishaan kana gircha itti godhi. Akkasii gara shukrii adeemni. Waan sanitti kennu waan isin dura biran ga'e. Shukrii harkaan qabdee ilaalta waan isaa. Akkan jisini haadhatee akkan jisini mee ol baqan. Sukkaar. Miti. Soqid. Shide argatteerta garuu zuurii lammaffaatti irratti argatte. Egaa hordoftoota keenya jaallatamoo kabajamoo gaafiif deebiin keenya har'a kana fakkaataa mee jookisan keessa bishaan inni jira ijoollijis inni fixan jechuudha akkuma argitan kana. Mee dhiyoonnaan gaafadhe kana hundasaa tolqabi. Share, like, subscribe.
subscribe. Akkamitti godhame? Ani atoman jettu. Ayo hordoftoota kee jaalatamuuf kabajamoo tamni yeroo har'a qabannee dhufne kana fakkaata. Egaa tapha biraatiin walitti deebina. Video kana like share gochuu hin dagatina. Akkasumallee yaada keessan akkasumallee qeeqallee yoo qabaattan barreessaa isiniin jedha. Video biraatiin walitti deebinutti fayyaana ta'a. Horaa bulaa isiniin jedha hunda keessaniinuu. Bye bye.